Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Oromoo Book Sagalee Kitaaba duraan dursee gara YouTube channelii keenyaatti baga nagaan dhuftanii isiniin jecha ani beekaadha kun immoo Oromoo Bookidha. Egaan YouTube channeliin kun kan website oromobook.com yookaan immoo website kitaabota afaan Oromoo barreeffamaan jiran gara sagaleetti jijjiiree haala mijataa fi salphaadhaan website qaqqabsiisaa jirudha. Egaan YouTube channelii kanaaf immoo namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu akka hin irraanfanne torbii isa kanaaf viidiyoon nuti isiniif qabannee dhiyaanne reactionidha. Mee seenaa magaalaa Adaamaa hundeeffama magaalaa Adaamaa irraati. Kutaanani baay'ee jaalladheef kutaanani baay'ee na hawwate haga tokkomee waliin ilaalaa waliin dhaggeeffannaa haga mirraatii barachuu dandeenya waa'ee magaalaa Adaamaa ani jiraataa magaalaa Adaamaa miti yookaan achitti miti kanan daladhe osoon magaalaa Adaamaa hin deemin yookaan immoo osoo hin daawwatiin oromobook.com fayyadamuudhaan waa'ee Adaamaa hagam baruun danda'a wanta jedhu waliin ilaalaa viidiyoo kanas immoo like gochuudhaan jalqabaa egaan kana caala oduu isinittiin baay'isu gara viidiyootti adeemna. Seenaa magaalaa Adaamaa hundeeffamarraa hangammaatti bara 1916 hanga 2015tti. Boqonnaa tokko. Seenaa duubduree hundeeffama magaalaa Adaamaa. Seensa. Magaalaan Adaamaa sadarkaa amma jirtu kanarra ga'uudhaaf bu'uureeffama isheerraa jalqabdee bu'aa bayii seenaa yeroo dheeraa keessa darbiteetti. Boqonnaan kunis taateewwan seenaa duubduree bu'uureeffama magaalaa Adaamaa fi saniin booda dhimmoota waliin hidhata qaban waa'ee uummattoota naannoo jalqabaa teessuma lafaa fi uwwisa bosona ishee akkasumas madda moggaasa maqaa Adaamaa jedhu irratti bu'aa sakattaa bal'aa gaggeeffame dhiyeessa. Jiraattota jalqabaa naannoo Adaamaa. Oromoon Tuulamaa jaarraa kurnaffaarraa eegalee giddugaleessa Itoophiyaa irraa keessa lafa bal'aa qabatanii jiru. Tuulamni ilmaan sadii kan qabu yoo ta'u isaanis Daaccii, Bachoof Jilleedha. Dachiinis ilmaan sadii Galaan, Oboof Soddoo jedhaman qaba. Akka lamayyoof kanneen biroo bara 2006 ibsanitti jiraattonni Shawaa Bahaa jalqabaa isaan gurguddoon gosoota Oboo, Galaaniif Jilleedha. Lafarra magaalaa Adaamaa fi naannoo isheetti argamu kanarra hortee Tuulamaa keessaa ilmaan iddoo kanatti jechuudha wanta nani otoo hin jedhin darbuu hin barbaanne tokko duraan dursee seensuma isaatti jechuudha kilaasikaaliin isaa beektu amma fakkeenyaaf modernii miti jechuudha like modernii miti yeroo isiniin jedhu modern yeroo ta'u amma fakkeenyaaf intanii nama gadi buusa beektu amma piyaanoo faa wantoota garaagaraa yeroo ta'u kun garuu like even ritmiin isaa kilaasikaaliin isaa iyyuu achirraati yeroo jalqabnu jechuudha. Anan attracted na godheera personally me why by the way background music Oromo Book rejiran hunduma isaa maal akka yaadan namoonni hordoftan jechuudha. Meesti comment irratti na barreessa. Anan personally isa kana baay'een jaalladha kitaabota gara biraa jalatti argeera jechuudha. So like completely baay'ee jaalladheera. Kana malees immoo akkamidha wanti kun akka seenaa dhaggeeffatanii ittiin bohaaruudhaaf qofa osoo hin taane irraatii barachuudhaaf isaan mitire amma fakkeenyaaf barreessuudhaaf iyyuu hin ta'a jechuudha. Like chaartii wayii barreessitanii amma fakkeenyaaf tuulamni like ijoollee sadii qabaa jettanii sadansaa yoo ta'u barreessitanii ammas immoo branchii kabiraamoo 3 dhaan gootanii kun hundi kana animationiidhaan siniin gashaati amma immoo 3 sadii achumaan 3 sadii ta'arra deemana. More akka wanta barumsaa wayiitidha wanta nutti qabatanii ilaaltanidha beektu. Oboo turra jiraataa ture. Ilmaan Oboo aanaa Adaamaa Karrayyuu fi Fantaallee har'a godina Shawaa Bahaa jedhamu gidduu jiraataa turan. Ilmaan Tuulamaa keessa Oboon lafa bal'aa qabachuudhaan Galaanitti aanee jira. Akka ragaan madda garaagaraa agarsiisutti Oboon ijoollee 7 qaba. Isaanis 7 Oboo, the 7 Oboo yookaan Oboo balbala 7, the 7 doors of Oboo jedhamu. Kunniinis Gumbichuu, Gullallee, Oborii, Yakkaa, Eekkaa, Diigaluuf gamuudha. Yaa ilaa again and again jechuudha wanta isiniin jechuu barbaadu mi dhuguma by the way like wanni isaa baruudhaaf namni jaalala isaa qabu fakkeenyaaf jiraataa magaalaa Adaamaa ta'e amshur namoonni baay'ee wanta kana akka isaan hin beekne garuu dhuguma wanta kana baruu namoonni barbaadanii directly
noot gochuun ni danda'u. Beektu amma fakkeenyaaf oboonni ijoollee torba qabaa jedhee like torban isaanii yeroo ni list godhu jira miti normally akkuma namni examiidhaaf qophaa'utti catch godhanii namni seenaa isaa baruu ni danda'a jechuudha simply. Kanaafuu more bohaartii caalaayyuu jira miti akka waan seenaadhaan Oromoon baay'ee rich ta'edha kan inni mul'isu. So I like that part. Keessaa gumbichuun hangafa yoo ta'u gullalleen ittaanam. Qabiyyeen lafa oboo kallattii afuriin gosa galaan daangessaa torban oboo lancitiirraa kaasee hanga caffee donsaa yookaan ejireetti faca'anii jiraatu. Akka maanguddoonni jedhanitti Oromoon oboo keessumaa gullalleen naannoo magaalaa Adaamaa har'a hundeeffamuu ishee dura yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turan. Gullalleen hedduu qabaachuudhaanis ilmaan oboo biroo ni dursaam. Magaalaan Adaamaa osoo hin hundeeffamiin dura gosni Oromoo gullalleen achi qubatee ture. Kan ammam keessantu beeka. Like before even like Adaamaa notoon hundaa'in dura. Imagine. Kibba Finfinnee irraa eegalee lafan ga'aanaa Adaamaa Karrayyuuf Faantaallee jiru qabatanii mul'atu. Lafti baha Adaamaa Olancitii Karrayyuuf Jillee jiru maqaa Corree jedhamuun waamamaa tureera. Maqaan Corree jedhu haala naannoo sana ibsuuf kan kennamedha. Akka Lamayyoon bara 2006 kitaaba isaa fuula 139 irratti ibsetti. Oromoon oboo jiraataa jalqabaa naannoo Adaamaa ta'uu isaanii kan agarsiisa. Wanti baay'ee gaaffii natti ta'aa jiru ani Alamayyoodhaan hin beeku. Namoonni beektan koomenti irratti na barreessaa. Ani hin beeku personally garuu erga kitaaba kana dhaggeeffachuu jalqabneeti si'a lama mention ta'eera. Sisu ragaa barreeffamaatti dabalataan odeeffamoota keenya kanneen hidda dhaloota isaanii lakkaa'uudhaan gullalleef gumbichuu galchan irraa mirkaneeffachuun danda'ameera. Hortee Tuulamaa keessaa tokko kan ta'an ilmaan oboo dhaloota naannoo kanaa ta'uu isaanii kan mul'isu inni biraan wiirtuu waaqeffannaa amantii isaaniitti gaggeeffachaa turan muraasa maqaa dha'uun ni danda'ama. Isaanis Tulluu Boosat, Maawunt Boosat, Garbii Harritti, Gaara Qamaxee yookaan Qamaxee Hiilii fi Malkaa Hiddaa yookaan Fort of River Awaash. Wow. Like I'm not even trying to exaggerate gochuudhaaf yaalaa hin jiru garuu hagamidha nuti kan seenaadhaan riich ta'anii garuu jechi koo Oromoo dhumti kun hagamidha kan nuti seenaadhaan riich ta'anii. Baay'ee sooressotadha seenaadhaan beektu sababni isaas even maqaa dhumti asirratti waamamanillee it's too much for me to know. Amma fakkeenyaaf there is no way yani kana dura dhaga'een beeku maayuu siniin sobu. Na I'm sure immoo baay'een keessa wanta kana akkasiin dhageessanii hin beekneenna. Jira miti wanta katabamee jiru wanta evidenceedhaan jiru yeroo ta'u nama gammachiisa beektu. Now like okay Oromoon idaan haga kanaa seenaa qaba akka jettanidha kan isin godhu. Seenaansaa jechuudha directly. Even by the way ani garuu jechuudha nuti waan hin beekneefidha malee magaalotuma kabiraallee fuunee otoo ilaalle I'm sure isaanis hagaruma baay'ee riichidha seenaadhaan. Horteen warra daacii oboof galaan bosona laga Hawaas qarqara saaquun Malkaa Hiddaatti irreessa bu'aa turuu isaanii abbootiin ragaa keenya ni dubbatu. Jeekkarsi armaan gadii hidhata hangafti gosa Oromoo Tuulamaa kan ta'e ilmaan daacii keessaa warri galaan malkaa kana waliin qaban ibsa. Kunis Malkaa Hiddaa yaa Malkaa Hiddaa hangafa koo yaa galaan jiddaa kunis obboleessi oboo galaan hangafa ta'uusaa agarsiisa. Erga Oromoon walakkeessa Shawaa jaarraa 19ffaa keessa weerara Minilikiin qabamanii booda Adaamaaf naannoon ishee ergamaa Minilik cimaa kan ture Dajjaazmaach Garmaamee Walda Maariyaamiif kenname. Lafti akka rista gultiitti qondaala kanaaf kan kennameef amanamummaan mooticha tajaajiluu isaaf akka ta'e ni himama. Lafti kun gaara ammaaf iddoo kanatti haadhaabnu sababni isaas daqiiqaan keenya baay'ee deemeera. Garuu in general ani wanta yaaddu tokkoon isiniif ibsa. Yaadanii beektu garuu seenaan keenya hagam akka cimaa ta'e seenaan keenya hagam akka baay'ee ta'e kana malees immoo numatu maybe barachuudhaaf amma kanaa fedhii isaa hin qabnu ta'a malee aruunoo garuu hunduma keenya jechaa hin jiru namoonni truly immoo kana barachuu barbaadan ni jiraatu garuu yeroo yaadu seenaa haga kanaa qabna. Even magaalaan tokko toon hundaa'in dura ilbiisa magaalaa sana bosona magaalaa sana keessa turtillee biiroon aadaa fi turizimii magaalaa sanaa galmeessee katabee kaa'etu jira. Garuu immoo namni kana beeku aroonno waanuma jiru iyyuu natti fakkaatu. I'm sorry namootuma riisarchii kana hojjetan irraatii kan darbe guutumaa guutuutti jechaa hin jiru jechuun baay'ee xiqqoodha reeriidha.
nuti maybe seenaa keenya baruudhaaf hamma kanas yaa'ina isaa hin qabnu ta'a malee that is too much baay'ee jechuudha. So ani gama kootiin baay'ee irraatii fayyadameera even immoo wanta irra deebi'amee dhaggeeffatamuu qabudha. Sababni isaas tokkotti hin qabatanii beektu irra deddeebitanii yeroo ilaaltan seenaan isaas immoo more pure isiniif ta'aa dhufa waan ta'eef ani personally baay'ee jaalladheera. Isinis immoo Google irra galaa oromobook.com jedha daqiiqaa 2 caaleen fudhatu sign up godhaatii bilisaan kitaabota garaagaraa argachuu dandeessu. Kanammoo yoo barbaaddan seenaa magaalaa Adaamaa kan jedhu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaan kan isiniif qophaa'ee jira. Isa galaatii bilisaan dhaggeeffadhaa irraatii baradhaa ittiin bohaaraan isiniin jedha. Egaan har'a xiqqooshi viidiyoon keenya dheerateera xiqqooshi kontentii waan jijjiirreefidha. Garuummoo ittaansii immoo seenaa magaalaa gara biraa immoo fuunee ni ilaalla jechuudha irratti react goona. Isinis immoo kontentii kana jaallattaniitu yoo ta'e koomentii irratti nu barreessaa. Egaan kan isin waliin ture ani beekaadha. Torbee amma sagantaa biraadhaan walitti deebinutti torbee gaarii isiniif haa ta'u.